lafti dukkanaa hin sojjamur mana keenyan jiru hojiidhaaf hin ba'e Itoophiyaa ma yeroo hin jiru jechuudha. Cumaan booddee wajjumaan bullee naani ganama silkii guddaan qaban ture. Silkii kiyya fudhatee ba'ee ganama na bira. Daabboos nyaata nyaateetu silkiis fudhatee deeme? Hunduma isaa nasaa fudhate. Yaa Rabbi, kisaaraa galte kan hundarraa? Kisaaraan galee akkasitti argi guyyaa gaafa sanaatii dhiira waan jedhames ijaan arguus hin jaaladhu si. Lammaanyaam shamarraniif wanti nani dhaamu bakka namni itti nama waam ilaale mucaa sana naannoo waggaa 2 wajjin haaseera. Maal faachuudha? Mucaa biyya tokko miti garuu iddoo hojii wayii deemee achitti wal barree. Qaamaan illee wal arginee hin beeknu silkii ilmaan wajjin haasofna naannoo waggaa 1 ja'a waliin haasofne. Achiin gaafa kaanii wal arguudhaaf beellama walii qabnee gara isaanii adeeme. Gaafa isa bira deemu bakka achii booddee nyaata nyaannee maannee innis godhanyaa isaa tokko wajjin jira. Gaafa nyaata nyaannee maal jennee nu achii booddee haasa'ama qabannee teenyee haasofnu sa'aatiin tokko ta'een jettu halkan. Kazaan achii booddee isuma biraan ture innaan sa'aatii lafti dukkanaa hin sojjamur mana keenyan jiru hojiidhaaf hin ba'e Itoophiyaa ma yeroo hin jiru jechuudha. Cumaan booddee wajjumaan bullee naani ganama silkii guddaan qaban ture. Silkii kiyya fudhatee ba'ee ganama na bira. Daabboos nyaata nyaateetu silkiis fudhatee deeme? Hunduma isaa nasaa fudhate. Yaa Rabbi, kisaaraa galte kan hundarraa? Kisaaraan galee akkasitti argi guyyaa gaafa sanaatii dhiira waan jedhames ijaan arguus hin jaaladhu si. Lammaanyaam shamarraniif wanti nani dhaamu bakka namni itti nama waam ilaale mucaa sana naannoo waggaa 2 wajjin haaseera. Dhuguma si nyaate moo qalla daartaati? Kiristoosii. Silkii kee fudhatee ma badee? Dhugaa waaqa. Kan inni ciibse qoricha hirribaa si laatee iyyuu kulaaleetii kee hin baafatee nuun tola. Eessatti wal bartan isin eessatti wal beektu Itoophiyaa ma keessatti kan kun si mudate? Itoophiyaa keessatti waggaa 2 wajjin haasee qalabatii walii godhuuf yeroo qabannee maatiin kiyyayyuu beeku. Eessa isaatuun beekin maal isaatuun beekin HIV qabaachuusaa kaansarii qabaachuusaa? Wal barsiisee obboleessuma kiyyan beekaa obboleessa koon beekaa hundumaan wal baree. Eessatti wal bartan isin? Eessatti wal bartan duruma isaayyuu? Naqamtee. Naqamtee haa ta'u garuu maalirratti wal argitanii silkii wal jijjiirtan? Maal wal beennaa mucaa achi hojiin deemee innis achi hojiidhaaf dhufe jettu iddoo sana. Atis innis hojiidhaaf iddoo tokkotti walitti dhufanii iddoo tokko hojiidhaaf iddoo tokko turre achi booddee ammas hojiidhaaf ani biraa jijjiiramee iddoo biraan deeme. Gaafa iddoo biraa deemu achiin silkii ma waliin haasofna malee gaa yeroo sana biqaamaan takkaa bira dhaqeen beeku dhugaa dubbachuu taanaan. Xabbi si godhe kana jinjanaadhaan sarkaa fuudhee silkiidhaan jechuudha. Dhukkee sirraa kaatee dhukkee sirraa. Kana godha si jedhee yaadeen beeku garuu. Maal ati lubbuu kee ta'e ullaatta? Ati lubbuu kee ullaatta? Jaalala keessa jirta maaltu farada waan biraa isa dhiisatti rakkoon qabu. Achi durbumaa fudhate? Moo nama biraa fudhate duraa? Isa dhiisi gaasa hundaan dubbannu. Fudhateeraan? Moo hin urre? Achiin bilbilli kiyya badee anis badee bilbilli kiyyas badee lamachuma taa'een bu'ee laali akkaawuntiilee fudhadheen baaneen silkii irraan fayyadaman jettu gaafa sana. Xusii kee fudhatee adeemu ishee. Achuma taa'een mannaariyaa taa'een lafa sa'aatii 12 mannaariyaa bayetuun taa'ee boosaatiin jaata'ee birrii hin qabu of irkaa wata kun qabu beektee. Kun bakka zimmetti ma boosta imimmaan si keessaa dhumne? Eessa dhaqa? Inuma yaa imimmaan sa'aatii 6 guutu si keessaa? Yaa gaafa rakkatte inuma bu'ama. Achiin booddee obboleessa abbaa kiyyaa bilbila namaa fuudhetti dawwalee birrii na ergiin jedheen. Achiin birrii na ergee tiraanspoortiin ani ittiin galuu eessa dhaqxe minaamini naan jennaan zime deemaattuu bilbila koo fudhatee iddoo akkasiin jiraan jedheen. Tinimni ani dhugaa dubbachuu farran dubbadde maal jedhanii lubbu kun maal jedhame mama kun saalfiira himamu iyyuu qabu hattuu jaallattee dheebbee sumtumti keeyyuu maamma saadha yoo si deeyo mana keessa ziyaaree maal taateeti maqaa balleessuu barbaadde hattuu wajjinan bulechuufidha.
Achi Eeshe. booddee ani nan gale bilbila ani waa'ee bilbilaa miti beektee ilaale nama fakkeenyaaf nama kana jaaladhee booddeetti abbaa manaa kiyya waan jedhamuufan bira dhaqee Maashaallah. Ati waluma fuunattee maratte bakka inni jaalallee kooti na fuudhaa na wajjin jiraataa minaamin jette. bakka jira miti murteessee masammuu koo amansiiseen bira dhaqe. Eeshe. Achiin egaa bilbila kiyyatti kennee ofii koo of booddee kadhattuun ta'ee achii waan ittiin galuun qabu. Inni achumaan badee inni ani as buutee achi buutee isaan agarre ani rafaan jira beektee gaafa inni ka'e Boolla waan keessaa agarre. haali qabate isaan maaliif yaaddofte waa'ee kee fi yaaddoftu isaan maaltu rakkadhu siin jedhe. Inni koo laphee kee fudhatee durbummaa fudhatee silkii fudhatee waan sadii fudhatee deeme wanti itti badu tokko iyyuu hin jiru waan argate koo goolii gashee sokke minni koo. Isaaf yaadna amma boonuu as teenye waa'ee hattuudhaaf yaadna. Yaali gaamma namni tokko bakka jira mitiire namni nama ta'ee gatii jiru fennaan immoo namni kun sammuun sirriidha waan jedhamu na yaade amma kana nama. Sammuun maal sirriidha ganaa waldaa araaraa dhaqee kadhatuufi. Inni agarta guyyaa tokko televizyiinii keessatti bahee Walloleet mana barumsaa biraa immoo qabalee nu cinaa jirutti barannu mana qabalee biraa jechuudha. Inni immoo qabaluma keenya san keessa barata ture waggaa tokko na dursa. Barsiisota walloleet mana barumsaa nu barannu kanatti dhufe mucaan. Achiin mucaan kun hin bareeda. Baay'ee bareeda diimaadha sirriitti faranjeettaan. Dheerina qaba. Bakka ani yeroo sana fa'aa kutaa 7 baradha. Inni kutaa 8 barata. Inni dheerata garuu dhiifama wajjin yoo dheerate illee nan gaggabaabsuu yaada. Qoy takka dheeraa irratti dhaabe. Namni 420 natti argamaa jirtan hundi keessan Nuti daandirra jira qabalee biraa. Qabalee keenya sun immoo gadi fagaata baay'ee. Nurraayyuu ofii qabalee keenya san keessa sa'a tokko sa'a lama hin deemsisa achi. Inni achi barsiisota wallolee achi ka'ee gara natti barata dhufe. Yeroo san waa'ee jaalalaa yaadan qabu. Bakka jira mitiire nama akkanumatti sitti tolu wayii jira. Sadarkaa dargaggummaarra gizee jirtu dubbachuu dhiisi malee namni sitti tolu jiraachuu danda'a. Siigalee. Achi mucaan kuni achitti barataa gizee san hin dubbanne ani ilaaleetuma zum jedhee bakka zuman jedhee sa'aatii sanitti barumsallee kutaa 7 baay'ee naafa zuman jedheen. Silas dubbachuun qabu. Isa dubbata malee an dubbachuun qabu silas. Gizee baay'ee immoo gola keenya naannaa inni kutaa nu jirru. Edaa inni na jaalateera gizee sanuu yeroo biraatitti yoo naa ibse si jaaladheen ture anuyyuu naan jedha. Ani ilaaleetuman caal jedhee. Achi zooma jennee barumsa kutaa 9tti darbee inni ani kutaa 8 darbee gizeen naqu inni kutaa 10 gizeen kutaa 9 achiin bakka sanitti jechuudha. Hoggaan argu bakka eessumaan itti mu jedhe eessumaan itti mu jedhe eessumaan na gaafatan jedhaanillee jaaladheera waan ta'eef walitti hin dubbanne walirraa intinidha barumsillee wal dursina waan ta'eef akkasuma odoo jennu kutaa 9 dhumarra jechuudha. Inni immoo 10 dhumarra. Achii mucaan kun xalayaa kana barreessee namatti naa kenna. Xalayaan kun hoggaa na bira ga'e immoo ani gibbii firaatan galaa walitti haasa'uu hin dandeenyu. Waraqaa kana akka itti dubbisu hin qabu. Yeroo tokko waraqicha fudhadhee shintibeetii seenee tana dubbisee fixee jechuudha. Shintibeetiidhaan baatu inni natti hanqaaqaan beeyta. Boota itti dubbisuun qabu biraatarii wajjin hangalaa. Obboleessa kiyya wajjin hangalaa. Gibbiin firaa. Gibbiin martu fira. Achi keessa kan jiran jechuudha. Achi waraqicha san dubbisee achuma keessatti kukkutee tanan bahee sammuutti waan ta'e ta'eef godhadhe. Nan bahee. Achiillee nan obsee innillee nan obsee eessatti inni immoo dhibame hedduma kana. Jaalaluma keetiin na dhibe naan jedha isaaf rabbitu beekan jettu. Achi xabala deemee barumsa addaan kutee. Achi xabala hoggaa deebi'u immoo mana barumsaa gibbiin galurra gadi dhufnan karaa irratti na eegee na dubbisuu barbaade ani immoo na saalfadhaa namni bira jiru hunduu fira beekta. Achi na saalfadhaa dheessee nan galee yeroo biraa haasofna jedhee. Erga inni siif jedhee dibamee maal jedhaa ammallee waraqaa wayii barreessee kutaa 9 dhumarra
Gizee ganna keessa kun raftiidhaaf hin cufamaami. Achi gizee nani galuu iddoo wayiitti na argee waraqaa kana harka keessa na kaa'e mallee. Biraadarii wajjinan deeman mallee baadiyyaa galuufi beeyta. Eessa naa dubbisu waraqicha gadha. Inni maal jedhe meeshaa wayiitan bitee achiin dhufa ati asiin gabbaa jedhe beeta kiristaanii biraanan gabbaa an achiin hagan gabba'uu isaa dhaabadhee waraqicha dubbisee achumatti jim godhee kutee biraa tare. Achiin itti ba'uun natti dhufe nan galee akkasumatti hin turree kutaa 10 geenye inni kutaa 10 irra deebi'ee waan dhibameef. Waggaa kana mana barumsaatti baay'ee kutaa 10 kochoon keenyas tokko ta'ee bakka yeroo boqonnaa minaa bakka nama biyyaati jennee argina ka ijoolleedhaan nama biyyaatiin jedhaani garuu waa jaalalaa sobna. Achi immoo gibbii keenan dhufanaan jedha akka itti dhufuun qabu baay'ee rakkoo ture beeki. Carraa walitti haasa'u baay'ee rakkisa ture. Achi akkasuma donjoo kutaa 10 barannee xumurree maatiriikiin xiqqoo na jalaa hafeana isaa hin dhufe kutaa 11tti darbeenni ani addaanan kutee biyya deeman jedhe bakka deeman immoo aga yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitiidhaa ba'utti hojjetteen dhuftaan jijjiiramna wajjin naan jedhe. Kaza gaafan dhufucha wedheetuman dhufe suruma bakka walitti haasa'uu wal arguun baay'ee ulfaate. Biraazanii illee narratti naqqa'ee natti fakkaate. Maatiitti na himaa maatiin keenya immoo baay'ee loluu waan akkanaa kanan jaalatanii ani dubartii mana keessa tokkoffaa waanan tureef bakka baay'ee na shakkusii bakka zuuman jedha. Achi biyya alaanaan dhufee ani bilbila hin bitanne hawwiitoo bilbila ji'a 8 bitadhe. Ji'a 8 hoggaan bitadhe hoggaan bilbila kana banee ani tashii kana banuun beeku gisee san beekta. Bilbila kana bituu dinnaanan bittu malee jedheen arabiillee bare qaama ji'a 7 ji'a 8 ta'an jira. Bilbila kana nam bitadhe micoon takka sululta wajjin hojjenna gorgorree wajjumaan banne bilbila kana. Banneetuma achi as odoo xuxxuun waan isaa kun xiqqoo nama barumsa qabulleedha waan isaa hin beekne. Saba kun jetti na beeytama. Innaa Komentiin dubbiin lubbu koppiliinkii godha gaayisa jalatti isin waliin jedhina koppiliinkii godha. Feesbuukii kana nan bane feesbuukii kana hoggaan banuu hayinaan jedhe dhufee akkuma tiin argeen beeku dhugaa rabbi. Ni argatteeni? Eegaa hayinaan jedhe dhufee. Ishi. Gammadee amma beeki nafti bishaan mana ta'e siin jedhe gammachuu keessa. Qaxxitaatti dawaleen beeku maatii daa'ii gisee lama bichaa waan dabale. Ishi. Aga ji'a 7 gisuma birrii ergu bichaan dawala maatii daa'ii. Ishi. Achiin hayinaan jennaan jirtaati lakkamiin jedheen. Nagaa naan hin jenne rabbi nagaa doonaan hin jedhin maal naan jedhaa wiito waanuma kaardii guutuu si dabbareeti bilbila irraa badde kaanaan jedhe hin jedhamaa mee hin jedhama. Onneen tiyya bishaanuma na taates hin jedhe bishaan na uffatte dhugaa rabbi. Isa tabdiidhaan eeggatte si keessatti fashaleesse dhufe. Ani baay'een gammade sagaluma isaa akkamitti dhaga'u bakka baay'ee tokkoon tinii jechaa ture yaadan ture. Achiin akkasumaan jennaan narrifadhee silkumallee na jibbisiisee. Ergasii maatii kiyyaa jedhee silkii kana banuun qaba jedhee nan banee achi maatii kiyya nan dubbisee sila jechuu akkana jechuun maal jechuudhaan jedheeni agumaan aareen akkas jedhee naan jedhe. Ishi waan yaadde garaa keessa haasa'aa jirta rakkoon qabu jedhee haga ji'a lamaa maal cufee tanaan ergasii itti haasa'ee amma akka baabii waggaa tokkoo fi wayii guute nama. Achiin maal naan jedhaa maatiitti waraqaan ergadhaa jedha. Gazzaba barbaade kan inni nama yuunivarsiitii jiruudha amma yuunivarsiitii seene. Achiin maatiitti jenna suutuma ergattamaa muddamtaree hin jee. Lakkii atillee waan barumsa kee odoo waan tokko leenjitee iyyuu sila hojii mootummaan argatta ture barumsa kee dhiiste deemuun jijjiiramuu fi bakka waan jiru walitti dabalanneet wajjin jijjiiramnaa naan jedhe. Lamanatti ta'e amma kana jechuun isaa durallee waan birrii tokkuma na gaafate akkam jirta fayyaa keeti mana akkamii galtee doo nan gaafatini waa'ee birrii na gaafate kaardii na gaafate waan ta'eef jedhee amma lamanatti ta'e. Lama hogganatti ta'u narrifadhee ishii bakka jechuun adduma addatti hojjetan garuu maatiin haa beekuu jettee na shakkite ta'e maatii beeksisiin jedhee. Maatiitti amma jaarsa wayiitti ergan beekta waraqaan hin dhayne. Ka amma inni maal godha birruma kana intini jechuudhaaf birruma kana ofirratti xalafuudhaaf.
Maatiin ishee yoo jedha waraqaalee erguun hedanii dhaabii minaaminallee ni dannatti fakkaate haalli isaanii. Maatiin keenyaa dawalan akkana mucaa biyyaatti akkana jedhanii jennaani. Bakka kennaa hin jedheen kaan. Ani aareet akkas jedhee dheete kaa jaalalli waan na keessa jiruuf. Aareet akkasitti waa'ee birrii kanaaf durallee waa'ee kaardii natti dubbate jedhee tanaan isheedhee maatidha. Isheenaan amma mucaan kun maal jedhaa birrii kana waggaa tokkoof wayii ergitee fi jirta maatii keetii fi maatii kee kalaas jijjiirtee jirta amma narratti as ergii bakka tokkottanii waan ta'een godhaa yuunivarsiitii barachaa. Akkana jechuun maa jechuudha ati meeqa qabdaa dura kan kennatti miti. Ergasii kan kiyyallee sitten himee hagan qabullee hagan maatii bira jirullee hagan maatii dhagodlee waan hundaa ifaan ifa sitti hima. Kan kennatti mii hoolaa takkasoo qabaatte birrii takkasoo qabaatte jee. Achi akkas jenna inuma dide dolcha ofii natti immoo dide dawwaliin ani sin barbaadu durallee akkana jette ammallee immoo akkana jette waa'uma birrii kana haasoftaa hin barbaadu hin jedheen maarame. Intalattiin illee hojimaan gorogorre baranne bilbila haala isaa hundaayyuu baranne waan ta'eef bilookiin an godhee. Bilookii ishee sitti agarsiise moo situ beeka dhugaa rabbi? Ishiin natti agarsiisee dura ani hin beeku kaan bilbila teeknoo fa'aa qabachaa biyya. Inni yuunivarsiitii dhaqee waraqanni maatii keetti argame hagam turtaniitu kan inni waa'ee birrii haasa'utti ka'e. Inni nama duruma jammaree siin jedha bara nagaa doonaan hin jedhin maal naan jedhe waa'ee kaardii naan jedhe akkamitti waa'ee kaardii malee naa guutuu dadhabdee achiin badde naan jedhe waan natti tolee badee fakkaata. Ani ko ofii keetti kaardiitti guuttachuu dadhabdee badde siin jedhan see barnaan galleem naafiyyuu. Ara basmaa inni akkas jedhee siin jedha bara. Nagaa akka madoo hin jedhin waan kaardiilee naa dhabdee jedhe barreeffama sana. Haadha buddeenaa isa argateera siin. Haadha buddeenaa ta'e. Yuunivarsiitii dhaqee salaxxane kaa hin salaxxane bara. Horiin kun. Achiin akkas jennaan ammaanii sin barbaadu durallee kana jettee garaa kiyya na kuttee jirta ani jaalala dhugaa si jaaladha ati sobda edaayii ani nama birriidhaan si madaaluun turre dhugaa rabbii hawwiitoo baay'een isa jaaladhan ture gizeen achi jiru gizeen isa jaaladhu san bilbila ofii kiyyaa dhabee isaa kenne dasna jedhe bilbila tachii jechuudha gizee san tachii nu ijaan arguunu makaraadha baadiyyaatti guddanne dhugaa rabbii maatii harka qalleeyyiidha haa ta'u aga tokko ofiin bulchuu akkas ture ergasii ani bilook naan godhee. Ergasii qaxxitaa minaamina hin dawwalaa eessuma isaa tokko fa'aa feesbuukiidhaan natti erga ani zum bakka garaa kutadheera waan ta'eef zum nan jedhee achiin akkasuma doojeen ji'a lama maal guutee maatiin illee naa dawwalanii akkati nama mara jaarsota mara nutti ergani maaluma taateen talatu maaluma sitti kennan jedhan maatiin beekta anoo hin barbaadu bicaan gizee mara waa'ee birriitti baasa'a kanaafiyyuu gara birriin jiru waa deemu ani san barbaadu jedhee. Ergasii akka nama xashashuu tokko faallee goggodhatee minaamina midhaan natti dawwalan beekta. Ani dhagaa hundi dhugaa rabbi bakka garaan kutee nadhiisee achi bakka dhiirumaayyuu. Gurdii tokko na dhaggeeffatu nima. Yeroo mana barumsaa dhaqxanii gurdii tokko torbee tokko uffattati. Wayyaa uffatan garaagaraa dubartoonni baay'een achi keessa jiru kan si caalan jechuudha. Jaallachuu yoo adhiisu malee kan caalan jiru achi keessa dubartoonni. Weessitu mana barumsaa gaafa nama garaagaraa wajjin wal baru waan ta'eef. Xashedheedhe kan sitti hime eenyudha? Eenyudha kan xashedheedhe? Xashi jedhee amma beekta biyya galee eenyudha kan akkasiin jedhe? Eenyudha kan xashi jedheeru? Namatu natti ma beekta amma laa adaada si'eeta kafaa jira beekta. Qullaa buuseera katamaa keessatti.